Hordoftoota Gaaddisa Aappii akkam nagaa jirtu? Ani nagaadha, galata Rabbii. Egaa har'aa waan tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Inni kunillee baagiraawundii footoo keenya akkamitti akka sirreessuu dandeenyu yookaan akkamitti bareechisuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Aappii tokko malee jechuudha. Aappii tokko malee baagiraawundii footoo keenya akkamitti akka bareechifnu wajjin ilaalla. Isa kanallee kan argannu kiroomii keessa seenna jechuudha. Kiroomii keessa erga seenne booda mootiyyuu iddoo kiroomichitti maal jenneetiin hin barreessina jechuudha. Iddoo kiroomichitti remove bg yookaan remove background jenneetti barreessina jechuudha. Erga isatti barreessine booda mootiyyuu akkuma ilaaltan isa kana nuuf kenna. Isa kana maal goona al tokkoon tuqaasna jechuudha. Erga isa al tokko tuqaasne booda mootiyyuu qajeelumaan garasitti nu fudhata jechuudha. Okay, akkuma ilaaltan kana isa kana jechuudha. Select photo kan jedhu kana maal goona al tokkoon dhoofna jechuudha. Erga isa dhoofne booda fotoon kiyya immoo dokumentii kan jedhu kana keessa jira waan ta'eef isa maalan godha al tokko nan dha'a jechuudha. Erga isa al tokko dha'e fakkeenyaaf suuraa kiyya kana kan barbaadde irratti galfachuu dandeessanii. Isa kana backgroundii isaa jijjiiruun barbaada yoo ta'e gubbaan irratti herreegee dhibba yoo guute bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Jalaa gara gubbaatti ol harkisuudhaan bifa kanaan ol harkisuudhaan jechuudha. Maal tuqnaa edit kan jedhu kana al tokkoon tuqaasna jechuudha. Edit kan jedhu kana al tokko erga tuqaasne booda akkuma ilaaltan kana asitti jechuudha. Background isaa sirreessuu waanan barbaadee fi maalin godha jechuudha. Footoo kan jettu kana maalan godha al tokko nan dha'a jechuudha. Ergan isa dha'een booda mootiyyuu ammallee select photo kan jedhu kana al tokko maal godha tuqaasa jechuudha. Select photo kan jedhu kan ergan tuqaasee ammallee document kan jedhu kana keessa jira fotoon kiyya waan ta'eef isa al tokko man dha'a jechuudha. Erga isa dha'een mootiyyuu as keessa fakkeenyaaf ababaa kana backgroundii footoo kiyyaa godhachuu yoon barbaade ababaa kana al tokko nan dha'a jechuudha. Ababaa argitu kana isin waan barbaaddan backgroundii keessan sirreeffatu barbaaddan tuquu hin dandeessu. Isa al tokko nan tuqaasa. Ergan tuqaasee booda jalana ammallee ol harkisuudhaan okay kan jettu kana akkuma ilaaltan okay kan jettu kana al tokko nan dha'a jechuudha. Erga isa dha'ee booda mootiyyuu maal ta'ee jira jechuudha. Kaameraan fotoon kiyya suni backgroundiin isaa bifa kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Isa baay'ee namatti toludha jechuudha. Aappii tokko malee backgroundii footoo keenya bifa kanaan bareechisuu sirreessuu hin dandeenya. Amma asirratti immoo save godhachuu yeroo barbaade isa ilaaltan kana save kan jettu kana maal goona al tokko hin dhoofna jechuudha. Erga isa kan dhooftanii booda akkuma ilaaltan downloading nuun jedhee save nuuf godhee jira jechuudha. Kanaaf aappii baay'ee namatti toludha. Aappiin kun yoo isin tole namoota birootiif share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma mootiyyuu Gaaddisa Aappii jechuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.